Akka mooltan hordoftoota keenyaa kabajamoo doowwan isiniin geenyaa hanga xumura qophii keenyaatti waliin turaan affeerraa kennaa. Itoophiyaan maallaqa waggoota 23 oliif itti fayyadamaa turte jijjiiruu ishee guyyaa kaleessaa ifa baafteerti. Kaayyoon jijjiiramuu maallaqaa kun maallaqa hatamee fashaleessuu fi akka ta'e muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dubbataniiru. Bulchaan baankii biyyoolessaa Itoophiyaa Dr. Yinar Dassee maallaqni guddaan baankiin alatti socho'aa jira. Kun immoo hojiilee seeraan alaa kanneen akka malaamaltummaa fi kontirobaandii akka babal'atuuf gargaaraa jira. Gama birootiin immoo miseensonni koree hojii raawwachiiftuu tibbanaa hayyuu duree ABO kan turan obbo Daawud Ibsaa hojii irraa ugguree jiran. Haa ta'u malee dubbii himaan ABO tibbana kan bakka buufaman obbo Baatee Urgeessaa gama isaaniitiin miseensonni koree hojii raawwachiiftuu amma ibsa baasetti kun rakkoo naamusaatiin dhaaba keessaa ugguramuu isaanii dubbataniiru. Oduu birootiin immoo meeshaan dhalataan Oromoo lammummaa Ameerikaa qabu tokko seeraan ala ji'a 2 Itoophiyaa keessatti hidhamuun ni beekama. Akkuma beekamu mirga wabiitiin qarshii 10,000 ergamanii murtii ajajeen booda poolisoonni isaanii ni beekama. Ammas marsaa lammaffaadhaaf qarshii Itoophiyaa qarshii 20,000 erga mirgi wabii kennamee fi yeroo ammaa kana achi buuteen isaanii shira xaxameen achi buuteen isaa dhabameeti jira. Itoophiyaan hanga ammaatti namoota 65,486 vaayirasichaan qabamaniiti jiru. Guyyaa har'aa qorannoo laaboraatoorii namoota 10,030 irratti taasifameen namoonni haaraan 700 guyyaa har'aa galmee haaraa irratti galmaa'aniiru. Hordoftoota keenya qophiin guyyaa har'aa qabannee dhiyaanii kan fakkaataa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.